Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa koomishinii marii biyyaalessaaf koomishiinaroota 11 muude. Miidiyaaleen biyya keessaa akka gabaasanitti manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii wiixata guraandhala 21 2022 taa'een muudama koomishiinaroota kanaa mormii malee sagalee caalmaan raggaaseera. Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesara Fayyaa Sammuu yookaan saayikaatirii kan ta'an Piroofeesar Masfin Ar'aayaa walitti qaba. Aadde Hiruut Gabrasillaasee ammoo walitti qabduu itti aantu koomishinii marii biyyaalessaa ta'uun muudamaniiru. Dhimmoota biyyaa bu'uuraa irratti hayyoonni siyaasaa toora garaagaraan hiriiranii fi uummanni bal'aan yaada walitti dhiyaatu akkasumas tokkummaa biyyaa irratti yaada ijaaraa akka qabaatu gochuuf mariin biyyaalessaa barbaachisaa ta'uu ibse. Waajjirri ministeera muummee marii akkanaa gochuuf qaamni walabaa fi fudhatama qabu jiraachuu waan qabuuf koomishinii kana hundeessuun barbaachises jedheera. Wixinee labsii koomishinicha hundeessuuf qophaa'e paarlaamaan erga mirkanaa'ee booda namoota koomishinarummaaf eeraman 632 keessa 42 adda baafamanii uummanni yaada akka irratti kennu godhamaa ture. Kanneen keessaa bu'uura labsii koomishinicha hundeessuuf baheen ulaagaalee barbaachisu kan guutan namoonni 11 adda baafamanii paarlaamaaf dhiyaatanii muudamni isaanii mirkanaa'ee jira. Akkaataa namoonni kunneen itti filaman dabalatee adeemsi hundeeffama koomishinii marii biyyaalessaa ifaa fi hirmaachisaa miti jechuun paartileen mormituu maricha keessatti akka qooda hin fudhanne beeksisan jiru. Gama kaaniin hidhannoon mootummaa waliin lolaa kan jiran TPLF fi waboo marii kan irratti hirmaachisuuf fedhii akka hin qabne mootummaan irra deddeebiin ibsaa ture. Dilbata kaleessaa hidhi haaromsaa laga Abbayyaa annisa maddisiisuu eegaleera. Ministeerri muummee Abiy Ahimedis bakka piroojektichi iddoo guubaa jedhamu argamuun eebbisaniiru. Hidhi kun marsaa jalqabaan akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 2012 bishaan meetir kiubii biliyoona 4.5 kan guute yoo ta'u, hagayya bara 2013 ammoo bishaan meetir kiubii biliyoona 13 qabateera. Hidhi haaromsaa yuunitiiwwan tarbaayinii 13 qabu keessaa yuunitiin tokko kan hojii eegale yoo ta'u innis anniisaa meegaawaatii 375 kan maddisiisudha. Sagantaa eebba hidha haaromsaa kanarratti waa'illi keenyi amansiisaa ifaa argame ture. Sirni eebbaa maal fakkaataa ture jedheen gaafadheera. Kaleessa egaa eebba hidha haaromsaa kanarratti anniisaa elektirikaa yeroo jalqabaatiif maddisiisuu eegaleera. Egaa muummichi ministeera haasaa isaan godhan irratti namoota hidha haaromsaa kanarratti hirmaatanii fi hoogganaa turanis galateeffataniiru. Akka mata duree eebba hidha haaromsaa kanattis wanta achirratti calaqqisiifamaa ture. Ani dhaloota Abbayyaati kan jedhu achirratti ibsamaa tureera. Egaa akkuma yeroo garaagaraatiin ibsamaa ture hidhee Abbayyaa kuni biyya keenyaaf karaa garaagaraatiin kan ittiin tokkummaa keenya ibsinu akkasumas immoo hiyyummaa keessaas kan ittiin baanu kaasanii akkas ture. Namootni qaraa maal jedhanii akkamittiin fudhatan namoota haasofteetta taanaan? Dhugaa dubbachuuf namoota achi keessa hojjetan qofa otoo hin ta'in namoonni sagantaa kana irratti hirmaachuudhaaf dhaqan illee egaa ho'isaa baay'ee cimaadha. Ho'a sana keessa jiraachaa achitti hojii kana hojjechuu isaaniitiif dinqisiifannaa guddaa kennaa turanii. Namoonni achi keessa hojjetan immoo an dubbise gammachuu guddaatu itti dhaga'amaa ture. Namoota natti argee dubbise keessaa namni tokko waan natti hime namoota yeroo jalqabaa qaxaramanii hojii eegalan namoota 1,080 keessaa inni nama 1,060 ta'ee akka galmaa'ee fi ID isaas natti agarsiise. Yeroo inni hojii jalqabu sana wanti tokko amma ijaarame tokko kan hin jirree fi jalqabumarraa achirratti hojjechaa akka ture gaafa kan argus gammachuun guddaan akkasatti dhaga'ame natti himeera. Ammas akkasumatti jabaannee wal gargaarree fiixaan baasuu qabna ergaa jedhu sinaa dabarseera. Namoonni biraan an dubbise immoo haadha warraa fi abbaa warraadha. Achumatti abbaa warraan gara waggaa 11 hojjeteera. Innis jalqabumarraa kaasee ture kan hidha haaromsaa kanarratti hojjechaa ture. Isheen waggaa 4 hojjetteetti achumatti wal arganii wal fuudhanii daa'ima waggaa 3 fa'aa qabu. Hedduu gammachuu guddaa qabu ture gaafa nattaasaanii baay'ee gammadaniiru. Isaanis uummattoota Itoophiyaa maraan baga gammaddan ergaa jedhu dabarsaniiru.
dhaggeeffattoota keenya odeessaalee gaggabaabootaan darba lammiileen Itoophiyaa magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii jiraatan abbaa qabeenyaa lammii Itoophiyaa ta'ee fi ji'a 3 dura butamee achi buuteen isaa dhabame hiriira bahuun morman. Saamsoon Takla Mikaa'el konkolaataa isaa keessaa guyyaa saafaan baafamuun namoota poolisoota ta'uun isaanii hin oolle jedhamee amanamuun fudhatame. Haati warraasaa obbo Saamsoon Milan Halfoom akkas jetti. ከተያዘ 3 ወር ሞልቶታል ሳምሶን erga qabame ji'a 3 guuteera ji'a 3 guutuu sagaleen isaa hin dhaga'amne waa'ee isaa wanti dhageenye waan hin jirreef gaaffii kana mootummaa Keeniyaaf dhiyeessuuf ture kan daandiitti baane garuu mootummaan Keeniyaa nu dhaabsiseera. Giftiin Elizaabeet lammaffaa COVID-19 qabamuu masaraan mootummaa Buckingham beeksise. Mallattooleen sasalphoo COVID-19 kan akka qufaa kan irratti mul'ate Giftiin Elizaabeet erga vaayirasichi irratti argame booda hojiiwwan sasalphoo hojjechuu itti fufaniiru. Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaatti sareen baddee waggoota 12 turte abbaa isheetti deebiteetti. Qorannoo maayikiroochiippii ishee irratti jiru irratti godhameen adda bahuun namoota ishee guddifatan waliin wal argiteetti. Awustiraaliyaa keessatti namichi walii galteedhaan miila hiriyyaasaa irraa muree ajjeese poolisiin to'ate. Nama kanarratti himannaan ajjeechaas irratti banamee jira. Qondaalonni Naayijeeriyaa gogaa loonii toonii 120 gara biyyaatti galee to'atan. Gogaan kun warshaaleef dhiyaachuuf mala keemikaalaan kan sukkumame ta'us akka nyaataatti gurguramaa ture jedhe dhaabbanni qorichaa fi nyaataa Naayijeeriyaa. Biyyattii keessa nyaatni ponomo jedhamuu fi gogaa loonii irraa tolfamu baay'ee beekamaadha. Odeessaaleen keenya Poolisiin Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa 108 seeraan ala biyyattii keessa socho'aa turan mana tokko keessatti arguun to'achuu ibse. Baqattoonni kunneen dhiirota umriin isaanii ganna 15 hanga 35 ta'u dameen qorannoo yakka poolisii biyyattii hime. Amma durallee godaantonni hedduun magaalaa Naayiroobii fi dhiyeenyarraa irra deddeebiin kan qabaman ta'uu ji'uma kanaa fi kan darbe keessa dargaggoonni 100 lakkaa'aman biroon akkasuma qabamaniiru. Gaanfa Afrikaatti daddabarsa godaantotaan kan shakkaman namooti 4 to'atamaniiru. Godaantota to'annoo jala oolan afaan hiikuun kan gargaaru Jaabir Sheekh Usmaa'il waa'ee dargaggoota qabaman kanaa waa'ila koo Eliyaas Mulgeetaatti dubbateera. Lammiilee Itoophiyaati. Lammiileen kun guyyaa Firaayidee halkan mana namatti odeeffannoon argame achi qabamanii mana keessa nama 108 turanii warra caalaan isaanii warra kibba irraa dhufe. Namoota kana dhiyoo gaafadhu mana san keessa nama baatii 4 turetu jira, baatii 3 turetu jira, baatii 5 turetu jira. Ijoollee kana akka dhiyeenyaan dubbistee natti himteetta mee maal himatan ijoolleen kun maalirraa odeeffatte? Godaantonni kun nama warra karaa nama daddabarsu kanaan gowwoomfamanii gara Afrikaa kibbaa imalaa jiranii mallaqa haga Naayiroobii ittiin dhufan kana kafalanii mallaqa asiirraa ittiin deeman waan maatii isaanii irraan argamanii fi tuffaman iddoo jiran sanitti. Isaan keessaa kan baqattummaadhaan gaafatan fa'aa jiru naan jettee turte waa'ee isaa wanti natti himtu jira? Namni kun nama maatiin isaa dhalootaan Tigraay. Namni kun mana murtii guyyaa gaafate warri yakka kana qorachuu barbaadu guyyaa 10 gaafatanii manni murtii qoratanii akka mana murtiitti deebisan beellama kenne. Yeroo kana mucaan kun mana murtii irratti gaaffii dhiyeesse. Ani nama godaantummaan gara biyya deemu doon ta'in kolugaltummaa gaafachuu dhufee jedhe jechuudha. Eembasiin Itoophiyaa biyya kana jiru deeggarsa akkamii godhaafii jira? Wanta kana dhiyeenyaan hordofee furmaata wanti itti kennu ni jira? 2019 xiqqoo tokko jijjiiramni tureera. Yeroo isaan dhufanii godaantota kana bakka isaan rakkatanitti bira dhaabatanii argaa turre. Yeroo gabaabaa booda wanni sun jijjiirameera. Amma inumaa mootummaan Keeniyaa namoota kana balaa irraa oolchee yeroo isaan akka dhufanii intarvii godhanii lammii biyya sanii ta'uu mirkaneessaaf yeroo gaafatan beellama dheeraa kennu. So gara imbaasiitiin qarqaarsi godhamu tokko hin jiru jedheetiin yaadaan.
Mee Jaabiraati dhimma kana nama dhiyeenyaan itti hordofudha. Yeroo garagaraatti eenyuma kanallee ji'uma darbe kana keessatti Itoophiyaa keessaa dargaggoonni 100 ol kan ta'an akkasumatti yeroo yeroon hin qabamu. Akka nama dhuunfaa tokkotti ati maaltu sitti dhaga'ama kana faa gaafa ilaaltee itti dhiyeenyaan hordoftee jettu? Haala godaantota kana yoo ilaaltu nama yaachisaa fuuldura biyya tokkootiif murteessan dargaggeessa lafaa dhufaa kana gama barumsatiin gama dinagdeetiin yoo ilaaltu. So gama kanaan namni amma xiyyeeffannoon barumsa irratti kennamee namni barateetiin biyya san hegeree biyya saniitiif abdii ta'a jedhamu godaanee biyyarraa bahutti akka jirutti argu jira. Kumati jette Janawaarii dhumaa namni 108 kaawuntii baa akka jiyaadutti qabamee ture yaadatta. Ji'uma kana keessa guyyaa 5 jechuun namoonni 100 lakkaa'aman qabamanii gara biyyaa deeffamuuf qophiirra jiran jechuudha. So kuni akka nama lammii biyya saniitiitti nama yaachisa. Deebii nuu kennuu hin dandeenye. Odeessa biraattan darbaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa gandoota Nageessoo fi Haroo Ayyaanaa jedhaman keessatti haleellaa hidhattoonni raawwatanii namoonni ajjeefamuu fi manneen hedduunis gubachuu aangawoonni mootummaa BBC'tti himan. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Giddaa Ayyaanaa obbo Misgaanaa Morkaa bakka rakkoon kun itti dhalate duraan qaxanaa diinaatii jedhan. Waayilli koo Biraanuu Gammachuu dubbiseera. Walitti bu'iinsi tureera. Eddichi qaxanaansaa duraan qaxanaa diinaati. Baawwan shanees keessa jiru, finxaaleeyyiin Amaaraas jiru. Amma bakka sana geenyee qulqulleeffachuu hin dandeenye durumayyuu. Kanaaf dubbichi yeroo sadarkaa odeeffannootiin kaasnu finxaaleeyyii Amaaraatu saba Oromoo kaasee buqqisee kan jedhamutu jira. Hawaasni naannichaa bakka haleellaawwan kunneen raawwatanitti jiraatan qaamoleen nageenyaa mootummaa haleellaa irra deddeebiin kanneen hidhataniin isaan irratti raawwatu irraa nu baraaruu hin dandeenye jechuun komii ibsatu. Obbo Misgaanaan dhimma kanarratti kana jedhaniiru. Humni nuti qabnu amma kallattii garaagaraatiin bakkumatti maqaa dhoote kana hundatti bittinnaa'ee hojii tasgabbeessuuf deemeera. Kallattii kiiramuus, kallattii limmuus olumaa gadi bakkatti maqaa dhoote sana deddeemaniiru. Haa ta'uuti garuu humna as jiruu fi humna milishaa fi humna addaa asii qabnuun immoo akka dhageenyetti naannoo sa'aatii 6 humni bobba'ee dubbichi amma eeddee dhaabbatutti dhaabbateera. Garuu rakkoon jiru isa isaan amma nurratti ilaalu waan jedhudhee uummanni kaasotoo hin taane walitti bu'iinsi suni gammoojjii fi irra keessaa wal qabataa. Humni finxaaleeyyii suni warruma karaa aliitiin rakkoo geessise sanatu kallattii sanarra ol dhufe. Humni diinni abaaboo shanee jedhamu sunis immoo naannoo sana keessatti mashagee jira. Amma sana booda walitti bu'iinsi amma yoo humni mootummaa kun yoo dhaqee humna abaaboo shanee sana sirrukutaa humna jara sanaa sirrukutaa diina lama gidduu dhaabatee akka isaan yaadanitti qaqqabuu dhiisuu danda'a. Maaliif dhawaataan bosona assasaa homa jedhee deemaa jira waan ta'eef maalee daarritti ilaaluu miti. Akkuma beekamu immoo humni waraanaa immoo asirra kan jiru amma gahaa miti. Amma raayyaa ittisa biyyaa hin qabnu amma akka giddaatti nuti guttini buufata guttiniirra jira malee nuuf hin jiru. Rakkoon jiru kanadha malee amma uummanni miidhaan irra ga'eef sirriidha. Muufatee nurratti ilaale mootummaan jechuu danda'a garuu Durumaa kaasnee deddeebinee dhaqaa turre jechuu barbaade. Dhaggeeffattoota keenya odeessa kana dabalatee kan biroollee marsariitii keenya irratti argachuu dandeessu. Sagantaa raadiyoo keenya har'aa xumurreerra kan isinii dhiyeesseef Raawul Balaay qopheessaan Eeliyaas Mulgeetaa gaariitti bula.